kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala keenya har'a English paartii 3dha walitti deebinee jirra. Ingiliffa paartiin sadaffaan nuti har'a waliin barachuuf deemnu changing commands orders from active to passive voice kan jedhu yookaan immootu when changing commands orders and requests into passive voice which rule we have to follow kan jedhu kan waliin barru ta'a jechuudha. Akkuma yaadatamu kaleessa paartii lammaffaa keenya keessatti akkamitti teensii tokkorraa gara teensii isa birootti active voice passivity jirra kan jedhu waliin barannee dabarsuun keenya ni yaadatama. Har'a ammoo teensii qofa osoo hin taane wantichi normal sentence ta'uu baate yoonif sentensichi sun command sentence yoo ta'e order sentence fi request sentence yoo ta'e akkamitti jijjiirra kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu har'a command order fi request kana bakka gurguddoo afuritti qoodnee waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti imperative sentence jennaan. Imperative sentence jechuun positive orders and commands dha. Ajajuma yookaan commandii tahee kan maal ta'edha kan positive ta'edha jechuun imperative jechuun positive orders and command jechuudha. Kanaafuu positive order fi commandii akkamitti yoo inni active nu kenname gama passive jijjiirra kan jedhu kan waliin barru ta'a jechuudha. Kallattumaan mee ilaallu example tokko formulaan nuti hordofnu fakkeenyaaf active voice keessatti imperative sentence kun takka positive order fi akkasumas immootuyyuu wantiin kun kan nu kennamu yeroo kam taha yeroo jalqaba irratti verbiin takka base formiin jiraate ergasii objectiviin kan jiraatu ta'e inni kun maal agarsiisa imperative sentence takka positive order fi command active voice dhaan barraa'ee agarsiisa. Isa kana isa waan lama qofaan nu kenname base verb fi objective qofaan nu kenname kana gara passive akkamitti jijjiirraa kan jedhudha kan nuti ilaallu. Amma passive form keessatti formulaan nuti qabnu dursinee osoo base verb yookaan verbii san hin fudhanne let fudhanna. Let booda illee deebisnee objective dhumarra jirtu san itti aansina jechuudha. Let plus object plus helping verb or verb to be jettu tanetti barreessine achi booda maal goona past participle takka mootu isi asitti base verbi takka verbi waanii turte tana gara past participle itti jira jechuudha. As keessatti garuu wanti isin beeku abdan isiin be jettu tuni maali miti helping verbi hunda bakka buutu maal qofa bakkuuti isuma mataa isii ta future keessatti itti daballu isii be jettu tana bakka buute jechuudha. Kanaafuyyuu formulaan isaa yoo inni active voice keessatti positive order yookaan commandin kun verb plus objective nu kenname yookaan verb 1 plus objective nu kenname let plus objective plus be plus past participle or verb 3 jennaani. Example kana halaallu active voice jalatti example jiru close the door jedha. As keessatti waa lama qofa jira main verb takka base verb fi objective qofa jira. Base verb yookaan verb wanta jennuun close dha. Isiin immootu the door jettumaa inni objective dha jechuudha. Kanaafuu objective asitti jirtu tana akkam goona dhumarra osoo hin taane eessatti deebisna gara leetiitti aansinee jalqabarti kan finnu ta'a jechuudha. Kanaaf maal fudhanna akkuma formulaa kennaa let jenna. Kanaafuu leetiin dursitee dhufte waan ta'eef objectiin kun amma qubguddeessa wanta hordofnu hin jiru. Zaan xiqqamaan barraa let the door jennee maal itti daballaa achi booda objectii kana booda be itti daballaa be erga daballee booda past participle of verb waanii isii close jettu tana barbaanna jechuudha. Verb 3 verbii close jettu maal ta'a closed ta'a. Kanaafuu salphumatti yeroo gara passive jiramu wanti kun maal ta'a ordering kun let the door be closed ta'a jechuudha. Haala kanaan kan bira tarruudha. Example inni lammaffaan wash the dish jedha. Washington maa inni amma base verb dha takka verb waan dha. The dish tan jettu immoo objective dha. Kanaafuu maal goona let itti finna ergasii booda mootu the dish jennaani be goonet wash jennaani let the dish be wash jennaani jechuudha. Passive keessatti yoo inni sun request ta'e hoo lammaffaarratti yoo request ta'e request jechuun fakkeenyaaf kadhaa takka politely waan tokko gaafatu please faa jetteeni maaloo jetteeni akka itti warwaatutti takka mootu mararfannaadha waan tokko yoo kan gaafatu taate wordii please tan qabdu jechuudha. Akkamitti jirraadha request akkasii active nu kenname. Dursa inni active keessatti wanti tokko request ta'uu kan beenuun maalin beena dursa jalqabarra yoo please jiraatte achi booda mootu
verbii waanii yookaan base form verbiin jiraatte achi booda objectiin jiraatte normal commandii fi order irraa takka imperative sentence irraa wanti request adda godhu requestiin maal of keessaa qaba jalqaba irratti please of keessaa qaba jechuudha maal dura verbii waanii fi objectii dura kana jechuun salphumatti request is equals to please plus imperative sentence yoo jettanii ni dandeessanii jechuudha please ida'u imperative sentence request sentence ta'a jechuudha kanaafuu yoo formulaa kan inni qabaate passive keessatti yoo akkamitti jijjiirama kan jedhudha passive voice keessatti akkam goona ishii request jettu tana maal goona request ditti jirra passive jijjiirra you are jennaan jalqaba fedhu subjectiin singular ta'a plural ta'a salphumatti you are requested to jennaan kuni koomanidha you are requested to kan jedhu koomanidha jechuudha as keessatti you are requested to kan jedhu goone plus goona amma verbiin as keessatti passive participle taatu verbi waanuma taati verbi waan plus object jennaan maaliif verbiin tuni passive keessatti verbi waanii taate jennaan bakka silaa verbi waaniin tuni verbi 3 taatu passive keessatti maaltu irraa bakka bu'e you are requested jenne you are requested to jenne request ka jedhu requested itti jirra waan ta'eef ed itti daballe kanaafu you are requested to plus verbi waan plus objective jennaan jechuudha salphumatti kanaafu past lama waliin indeemo jechuudha requested kan jedhullee past dha verbi waan active keessatti turte yoo gara series jirtan dogongora jechuudha verbi waan akkasuma dhiistanii jechuudha anaaf mee example kana halaallu request form ta'uu isaa please turn off the lights maalo ifaanarraa cufi jedhee gaafate request kanaan mararfataa gaafate kanaaf gama passive yoo jijjiiramu wanti kun maal ta'a you are requested to jenneti achi booda maal goona verbi akkuma isin jirtutti turn off turned off hin jennuun maalif past lama ta'a requested illeen past dha turned illeen past dha past lama goonu erga requested in formula keessa past in jiraate maal qofa itti dabala turn off jenne the lights jenneeni xumurraa jechuudha example lammaffaan active voice keessatti please submit your assignments on time maalo assignmentii ke yeroodhaan galchii takkaa'umotu yeroodhaan barsiisadhaaf kennii kan jedhu kan ammoo yeroo jijjiiru akkam goona you are requested to submit your assignments on time jennee kan xumurruudha jechuudha kanaafuu wanti isin imperative sentence irraa kana adda baastanii ittiin beekuu danda'u qabaattan tokkoffaa active keessatti please qaba passive keessatti please sun badde maal ta'a bakka please san maaltu bu'a you are requested to kan jedhutu bu'e verbi 3 osoo hin taane immoo akka imperative sentence verbi 1 itti daballe achi booda maal goona objectii goona jechuudha inni sadaffaan prohibition dha prohibition jechuun immootu commanduma kana ta'e maalidha negative command yookaan negative order dha jechuudha ka tokkoffaa irratti barre imperative sentence jechuun maal jenne positive command jenne kun immootu gaafa negative command ta'u maqaan isa biroo maal jedhama prohibition jedhama garuu gaafa positive command fi order ta'u maqaan isa biroo maal jedhama imperative sentence jedhama jechuudha amma nuti kan baru negative command yookaan order barra maqaan isa inni biroo prohibition jedhama jechuudha active voice keessatti wanti sun negative command yookaan prohibition ta'u akkami beekna jennaan formulaan isaa maa inni do not plus verb or this verb is what base verb or verb 1 plus object dha jechuudha yoo inni hala kanaan nuu kenname akkami jijjiirraa kan jedhu passive voice keessatti akkuma imperative sentence san jalqabarra maal fidannaa leetii finna erga leetii finne booda mootu akkuma sanii object itti daballa erga object daballe booda mootu imperative sentence keessatti maaltu jira waliin jenne objectii boodan biitu dhufaa jenne asitti garuu wantichi negative waan ta'eef do not ka jettu san isiisan du bira hambisne maal qofa fudhannaa nooti fudhanne b itti daballa jechuudha not b jenne plus past participle jennaan jechuudha kanaafu inni prohibitionii kun imperative sentence irraa passive keessatti wanti inni adda ta'e maal takkitti qofa dabalatu dina nooti qofa dabalachuun garaagarummaa qabaachuu maaliif jenna waan negative ta'eef kanaafu do not dhaan active keessatti isinii kennamna wantichi prohibitionii dha takka negative command garsa formulaan isin hordofuu qabdan kama imperative sentence takka positive command san ta'e maal qofa itti dabaltanii let gootanii object gootanii plus not gootanii osoo b itti dabalin dura jechuudha ergasii b itti dabaltanii
past participle yookaan verb 3 itti aansitanii jechuudha. Examples jedha active voice keessatti do not touch the wires jedha. Kanaafuu passive'itti yeroo jijjiiru waan kana maal ta'a? Let the wires not be touched. Kanaafuu amma wayiriin kun fedhu singular ta'a fedhu plural ta'a wanti nuti subject verb agreement hordofnu hin jiru jechuudha. Maal jennaani? Let the wires not be what? Touched jenna jechuudha. Kanaafuu touch kan turte sun maal taati? Touched taati. B osoo ittiin daballe dura mootu nootiin galuu qaba jechuudha. Verbii sanii fi B gidduu jechuudha. Asirratti example inni itti aanu do not waste time jedha. Kanaafuu maal ta'a? Let the time not be what? Wasted ta'a jechuudha. Yeroo maal ta'uu hin qabuudha jedhaani yeroon qisaasa'uu hin qabu jedhaani active keessatti garuu maal jedhe yeroo kee hin qisaasinii jedheen orderiidha garuu gara negatiiva ta'een order godhee takka command godhee jechuudha. Kanaafuu let time not be wasted jedheeni deebisaaf yeroon akka hin qisaasamne takka qisaasamuurra eeggamuu qaba yookaan akka hin qisaasamne jedheeni inni dhuma yookaan immoo inni afraffaan maal ta'a? Indirect commands or advice jedha. Kanaafuu inni indirect kun ka positive hin taane ka negative hin taane garuu indirect ka ta'e kun akkamitti gara passive'itti jijjiirama yoo active nu kenname active keessatti formulaan isaa maali kan jedhu waliin ilaalle kan xumurru ta'a. Kanaafuu active voice keessatti indirect command yookaan advice kun maal qaba? Verboota kanneen akka maalii qaba? Advice teelii orderii qaba jechuudha jalqaba irratti. Kan keessatti maal jenne garuu ka arma ol dabarsine keessatti base verbi takka ummootu verbi waan jenne malee addan baasne verbi waan kun kam akka ta'e garuu indirect command yookaan advice keessatti verbi waan sun takka base form verbi nuti barbaannu sun specify taatee jirti tanneen akka advice tanneen akka teelii tanneen akka orderii fi kanneen ask fi kanneen kana fakkaatantu jira jechuudha. Kanaafuu kanneen kana fakkaatan waan jiraniif verbiin kun yoo jiraate akkamitti jijjiirraa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf formulaan isaa verbii akka advice teelii orderii ask fi kanneen kana fakkaatan ida'uu objectii ida'uu to ida'uu verbi waan ta'a malee deebisee. Kanaafuyyuu yoo kana ta'e passive voice keessatti akkam ta'a jennaan objectii ni fudhanna dursine akka kaanii let maal wanti jedhu sun hin jiru objectii ni fudhatta objectii kanarratti hundooytee amma subject verb agreement as keessatti hordofna. Takka objective verb agreement seera afraffaa kana keessatti hordofna. Objectiin kun yoo singular ta'e is fudhanna yoo plural ta'e are fudhanna. Akkasumas immoo tensiin isaa yoo kan past ta'e plural ta'u ta'e were fudhanna yoo past ta'e singular ta'e immoo was fudhanna jechuudha. Erga kanneen fudhannee plus jennee maal goona? Verbii asitti turte tana taammattuu keessatti jalqabarra active voice keessatti turte tana advice yoo taate maal jennaani? Advised jennaani. Tell yoo taate told jennaani. Ask yoo taate asked jennaani. Itti aansine order yoo taate immoo ordered jennee pastitti si jijjiiraa jechuudha. Achi booda kaan hin jijjiirru akkuma isin jirtutti to fi verbi waan akkasumatti fudhannaa jechuudha. Kanaafuu waan kana qajeellotti ofirraa ilaaluu qabdanii paartilee afran amma dubbanne keenya keessaa xiqqoo ka complex nama godhu isa kana jalqaba irratti maal laaltanii indirect command yookaan advice wanti sun ta'uudhaaf jalqaba irratti verboonni akka ask advice teelii orderii fi kanneen kana fakkaatan jiraachuu qabu. Achi booda objectiin itti aanudha. Achi booda mootu to fi plus verbi waan itti aanudha. Yoo kun jiraate objectii fudhatta achi keessaa objectii san fuute objectiin sun yoo simple present dhan tensichi waan sanii jiraate singular ta'e is fudhatta plural ta'e are fudhatta yoo past ta'e plural ta'e were fudhatta yoo mootu past ta'e singular ta'e was fudhatta jechuudha. Erga was san objectiitti aansitee booda verbitti dura jirtu san yoo askin jalqaba jiraatte asked goota yoo advice jiraatte advised yoo orderin jiraatte ordered yoo tell jiraatte told goote verbii tan akkasuma fudhata to plus verbi waan akkasumatti gadi buustanii jechuudha. Fakkeenyaaf jedha example kana haalaalu the teacher told the students to complete their work jedha. Laala amma kuni passive irratti yeroo jijjiiramu akkam tahaa kan jedhu waliin laala. Sila maal jechuu qaba ture tell jechuu qaba ture bakka told kanatti dogongoraan told jenneeni. Toldis yoo ta'e numa jijjiirama inni garuu tell jechuu qaba ture akka isinii galuu formulaa keessan kanaaf yoo toldis jedhe homaan jijjiiramu akkasumatti hafa waan ta'eef isin rakkisuun qabu inni.
Kanaafuu teelis jedhu tooldis jedhu inni maal ta'a yeroo jijjiiramu as keessaa objectii fudhanna. Objectiin kam inni students ka jedhu the students ka jedhu ni fudhanna zaa guddaa goone paastidha waan ta'eef amma jechi told jettu as keessatti paastidhaan barrootte waan ta'eef paastii ta'uu nu garsiise waan ta'eef wantichi kanaaf maal goona woosii osoo hin taane maal fudhan maali aarii osoo hin taane weer fudhanna sababa wordiin jirtu tooldii taate jechuudha. Kanaafuu weer goonetti isii tooldii tana past participle takka verb siriin isillee tooldi mo waan ta'eef waan hin jijjiiramneef maaluma goona tooldi goona told to maal jenna verbii san itti aansina verbii waan hin maali jennere complete their work ta'a jechuudha. Maaliif jennaan bakka orderii kana takka bakka advised kana bakka tooldii kana keessa kamtu galee tooldii galee tooldii booda maaltu dhufe tuutu dhufe tuu booda mootu verbii waan dhufe complete their work jettu verbii waan taati jechuu akkasumatti. Kanaafuyyuu kallattumaan haala kanaan jijjiirama gaafiin itti aanu mootu the doctor advised him to take rest jedha. Ammas keessatti kan gochi irratti raawwatame eenyu isa him ka jedhu kana himin kun gaafa gama objectiitti as deebi'ee akka subjectiitti tajaajiluuf deemu hiitti jijjiirama jechuu jalqabarra gaaf dhuuf hiitti jijjiirraa hin kun immootu singularii waan ta'eef maal taha paastii ta'uu maalirraa barre dura paastii ta'uu fi present ta'uu adda baafachuu qabna. Advised jedha jechi advised jettuun simple paastii garsiifti simple paastii ta'uu isaa wajjin easy osoo hin taane kan fudhannu woosii fudhannaa he was jennee advised ta'ettu durumaa jijjiiramtee jirtu waan ta'eef gara advised'itti advised to itti daballee achi booda verbii waanidha take rest ta'ettu verbii waanidha. Kanaafuu he was advised to take rest jennee haala kanaan kan ibsinu taha. Kanaafuu kuni paartii xumura active voice fi passive voice keenya yoo ta'u yeroo itti aanummootu waa'ee relative clause and relative pronounitiin kan walitti deebinu ta'a. Gaafileen kun immootu gaafilee isiniif practical questionii taheedha. Achirraa laaltanii bifa yaalitiin jijjiiruu dandeettu. Haga paartii itti aanu walitti deebinutti nagaa nuuf turaa isiniin jenna. Hedduu galatoomaa jiraadha.